Viidiyoon kuni namoota rakkina garaagaraa keessa jirtanii akkasuma dhimma maallaqaatiin illee wal qabatee Beerut keessatti kan argamtan akkasuma immoo biyyarraa gara Beerut dhufuudhaaf kan jirtanii yeroo ammaa kanatti xiyyaarri Itoophiyaa fi Beerut gidduu kallattiidha jechuudha kan inni bararaati jiru. Kanaaf yeroo ammaa kanatti namoonni hedduun jechuudha gara Beerut kanallee dhufaati jiru. Kanaaf iyyuu anillee yeroo dheeraadhaaf as keessa tureetiin jira siniin jira rabbi haa galatu. Manuma madaamii keessa hin jira siniin jira rakkinoonni garaagaraa yeroo mudatan keessatti Beerut keessatti ani iddoo sanarraa baay'ee fagaadheetiin jira. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaa sin dagannee akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha siniin jedha isinis lafa jirtanitti nagaa ta'a siniin jecha haara kan dhuftan immoo Noora baga nagaan dhuftanii anaa dhufu siniin jedheetiin jira. Egaa haara kan dhuftani subscribe gochuu akkasuma immoo like share gochuu hin dagatinaa jalqaba katanii immoo kan na wajjin turtan guddaa galatooma jecha hammallee qophii koo ana wajjin itti fufaa dhaggeeffadhaadha. Namoonni fayyada jettanii obboloota keessadhaas keessa jiran kanii viidiyoon kun hin qaqqabnellee sheeriidhaan akka qaqqabsiiftan isiniin jechuu barbaada. Akkasuma immoo obboloonni biyya garaagaraa keessa kan jirtanii obboloota keessan gara Beerut kana dhufuudhaaf kan jiranii viidiyoo kana dhaggeeffattanii gara Beerut kana akka hin dhufne akka isin dhorkitanii shakkii tokko hin qabu jechuudha. Sababni isaa immoo tokko isaatiin isiniif ibsuudhaaf hin jira isiniin jira. Obboloota koo akkuma beekamu biyya Beerut Libnaanii kana keessatti yeroo hedduu rakkinni garaagaraa kan inni mudachaa ture. Jalqaba duraa yeroo dhufu keessatti doolaarri birrii isaanii Libneenii birrii tokkoo fi shilingii isaanii ture jechuudha. Shilingii sun amma badeetii jira yuuni. Akkasuma immoo wantoonni tokko wantoonni suuqirraa bitamanillee baay'ee rakkasa ture jechuudha duraanii. Amma garuu wanti hundumtiyyuu maallaqni isaanii doolaarri takittiin kan dura birrii fi shilingii turte amma birrii 90 taatee jirti. Akkasuma immoo wantoonni suuqirraa bitamanii duratti shilingiidhaan birrii tokkoon akkasuma immoo birrii fi shilingiidhaan kan bitamanii baay'ee qaala'anii jiru siniin jedha. Kanarraan kan ka'e biyya Beerut kana keessatti yeroo jedhe keessatti hongee sababa hongeetiif ibiddi ka'ee yeroo ture hin jira. Balaa garaagaraatiin sababa Iraanii fi Israa'eliin illee samoonni darbee keessatti jechuudha bara darbee kana keessatti Beerut baay'ee rukutamtee jirti. Miidhama garaagaraa keessa jirti. Kanaan wal qabsiisee ammallee haalli nagaashii baay'ee yaaddessaadha siniin jira. Isii qinaa immoo warri kaanii anillee keessuman jira siniin jira. Kanaaf iyyuu maal siniin jechuutiin barbaade obboloonni mana madaamii keessa kan jirtanii haalli kan isiniif mijachuu didee akkasuma immoo maallaqa keessanillee kan isiniif kennuuti didanii haala jiru ilaaltanii too'ii baduudhaaf kan murteessitanii akka hin bannee fi viidiyoo isiniif hojjechuuf hin dhufe jechuudha. Maaliif yeroo hamma kana keessatti yeroo darbe keessatti doonii jechuudha. Doonii kan biyya Gaazaa yookiis immoo biyya Iraaniif jechuudha waa'ee gargaarsa ijoollota uummata dhumee jechuudha kallattii garaagaraatiin beela keessa kan jiraniif gargaarsi otoo fe'amaatii deemu biyyi Israa'el jechuudha to'annoo isaanii jala qabanii galchanii too'i wanta isaanii Gaazaadhaaf geessuudhaaf jira suni uummanni to'annoo jala galchanii warasanii jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu haalli jiru haalli nageenyaa fuulduratti illee amansiisaa miti waan ta'eef iyyuu namoonni mana madaamii keessa jirtanii mana madaamii gad dhiiftanii akka hin baane obsumaanii yeroo kontiraata keessanii eeggattanii gara biyya keessanillee galtanii biyya biraa akka deemtanii maallaqa keessanillee akka jara harka hin teechisne yoo baay'ate jechuudha. Ji'oota lama akka isaan harka hin dabarsine isiniin jecha namoonni immoo maallaqa keessanii ji'a 5 ji'a 6 kan biraa qabdantu jirtu jechuudha. Ijoollonni baay'een jechuudha kan na dubbistanii jirtu jechuudha. Madaamii harkaa otumanarraa boru jedhanii ji'a 6 ji'a 7 ji'a 8 kana ta'ee jira. Maaliin godha kan jettan hin jirtu jechuudha. Kun durumayyuu badii keessanidha callisuutiin qabdanii. Kanaaf iyyuu jechuudha maallaqa keessan taraatti illee addaan baasanii akka isinii godhaa malee booddee gaafa dhaxxanii waggaa irra guute maallaqni keessanii garan taanetti isin fudhatanii garan taanetti lubbuu keessan jireenya keessan irratti illee waan hin taane fiduutii danda'u waan ta'eef maallaqa keessan araba danteechisinaadha. Biyya keessanitti argamaatiin keessan illee nyaatu isiniin jira obboloota koo. Kanatti
kanatti aansuudhaanii obboloonni ganaa gara bilibineenii dhufuudhaaf jirtan jechuudha otoo baay'istanii jechuudha gara biyya kanaa dhufuurraa of eeggannoo taasistanii baay'ee bareeda jechuudha sababni isaayyuu namoonni hedduun jechuudha akkuma manni gaariin jiru biyya Beerut keessatti amma obboloonni baay'een Beerut biyya jaalalaa waan akkasii jechuudha akkuma biyyoota kaanii manni gaariinis jira manni hamaanis jira jechuudha garuu wanti adda isa taasisu Beerut keessatti namni tokko jechuudha mana namaa kana keessatti rakkatte yoo ta'e akka biyyoota kaanii ijoollonni keenyallee baay'inaan biyya kana keessa hin jirtu waan ta'eef namni sagalee sii ta'u hin jiru akkasuma immoo imbaasiin biyya kana keessa waan jiru miti tarii biiroo yoo ta'e hin beeku malee jechuudha kanaaf iyyuu otoo biyya kana dhufuu dhiiftanii gara biyyoota biraa deemtanii natti tola jechuudha biyya kana keessatti ijoollonni hedduun yeroo rakkatanii gargaarsa illee hin argatan sababni isaayyuu baay'inaan as keessatti namni keenyallee namoonni hojii garaagaraa qabatanii fakkeenyaaf hojii dhuunfaa isaanii hojii mataa isaanii jechuudha as keessatti qabatanii kan hojjetanii muraasadha jechuudha kanatti aansuudhaan immoo jechuudha obboloonni mana madaamii keessaa obboloonni tokko jechuudha ba'aa iddoon hin jira hojiin hin jira hojii isin galchina isin jedhanii asin dhaamsina isiniif dhaamu akka hin baane akkanuma jettanii warroonni ba'aa hojii isin galchina jedhan kuni warra jechuudha waraqaa hojjisiifatanii to'ii jechuudha duraan mana madaamii keessaa badanii waraqaa hojjisiifatanii sana booddee mana madaamii keessaa isin baasanii suudanii jechuudha suudaniitti Beerut kana keessatti kan isaan isin gurguratan jechuudha suudanii sun immoo akka barbaadan isinitti taphatanii jechuudha dhiirota birrii isaanii fudhatanii jechuudha ijoollonni akkasitti isin baasan sun suudaniitti isin gurguratanii isaan immoo akka barbaade isin godhu isiniin jedha kanaaf iyyuu isinillee ajjeesuu danda'u yeroo garaagaraatti ijoollonni keenya maallaqa jechuudha kan isaanii gurguramaa jiranii kanaaf iyyuu of eeggannoo akka taasistanii asumarraanii isiniif dhaamutiin barbaada mana madaamii keessaa rakkanne yookiis immoo birrii xiqqaadhaa birrii 150 birrii 200 300 kanaan hin hojjedhu jettanii bakka ergan hojjechuun koonollee miindaa gaariidhaan hojjedha jettanii biyya kana keessatti jechuudha baatanii akka hin nyaatamne isiniin jedha obboloota koo kontiraata keessa yoo xumurtanii galaa isiniin jedha gara biyya keessanii yeroo galuu barbaadanittis immoo bakka yeroo otoo jechuudha kontiraanni keessaniin dhumin jara keessanitti galuun barbaada jedhanii kan jarri keessan geessan hin lakkisne yoo ta'e illee bakka maatiin laalee deebi'aa isa kana jettanii harkaa ba'uutii dandeessu isiniin jira kanaaf iyyuu of eeggannoo taasisaa yoo abbaan of eege malee yoo abbaan iyyate malee gandi namaaf hin birmatu jedha Oromoo yeroo mammaaku kanaaf obboloota koo ani of eeggannoo akka taasistanii fi dhaamsan qabu isiniif dabarseen jira dogoggorri yoo jiraate immoo of kalchaa jecha viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naa tura.